Hordoftoota amantaa kiristaanaa biratti ayyaanni daamaraa fi masqalaa ayyaana guddaa fi abdii gaariin eegamu ta'ee sirnoota adda addaan kan kabajamudha. Gama biraan masqalli ibsituu Itoophiyaanotaa ayyaana jabaa galmee addunyaa irratti galmaa'ee jiru hambaa biyyaalessaa fi addunyaati. Addis miidiyaa niitoorkiis daamaraan maali jechuun magaalaa Finfinneetti hojii gaggeessaa mana lallaba Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa kutaa magaalaa Gullallee fi Araadaatti soortuu Ichaaloo Lammaa gaafateen isaanis daamaraa jechuun ibsituu tokkummaa fi waloominaati jedhan. Daamaraa jechuun tokkummaa jechuudha. Tan gargar faca'ee tan adda babba'ee bakka tokkotti walitti hoggaa sassaabbamu inni tokko han ta'u sun inni isa damaraadha. Mukti tokko ta'ee walitti hidhamee walitti sassaabamee abiddi itti qabate sun bakka fannoon itti awwaalame san itti agarsiisee tooyi haala kanaan guyyaa 17 kuffaaroon isa calqabamee Maggaabitii bultii 10 fannoon sun argame. Ayyaanni masqalaa sababa kanaan haala kanaan han kabajamaati jiru. Daamaraa fi masqalli ayyaana guddaa jaalalaa fi fayyinaa ta'uu soortuu Ichaaloo Lammaa turtii AMN waliin taasisaniin ibsaniiru. Ayyaanni masqalaa ayyaana isa guddaa, ayyaana amantaa keenya itti agarsiisnu, ayyaana tokkummaa keenya itti agarsiisnu, ayyaana jaalalaa, ayyaana naga'aa. Uummanni oggaa 5,500 si ol keessatti dararamaa ture suni guyyaa tokkoon gooftaa keenyan guyyaa nagaa itti argate. Ayyaanichi sirnaa fi duudhaa mataasaa kan qabu ta'uu soortuu Ichaaloo Lammaa himaniiru. Gaafa damaraatis ta'e gaafa masqalaa kadhannaan nuyi gaggeessinu, faaruun nuyi gaggeessinu ayyaana masqalaa tan ilaalchisu malee kadhannaa biraa gaafa biraa gaggeessinu annama biraa ilaalchisu ammaqaa biraa waamu gaafa kana gochuun hin barbaachisu qofan ta'uun dhoowwadhaa orkaadha. Gaafa damaraa hankaasuun bira waa'ee fannooti. Gaafa damaraa hankaasuun bira waa'ee illeeniti. Waa'ee Qosxanxinoosi. Waa'ee gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Daamaraa fi masqalli ayyaana turistoonni hedduun biyya keessaa fi alaa irratti argaman waan ta'eef akka biyyaattis madda galii guddaa ta'uu soortuu Ichaaloo dubbataniiru. Ayyaana masqalaa kana ayyaana damaraa kanaaf biyya alaatti isa turistii jennu hin dhufan. Oggaa dhufan hoteela siree qabatu. Hoteela san oggaa san siree qabatan sun kunan kiristaanatti jedhanii mana kiristaanatti qofaa miti han deeman. An musliimaa ta'uu danda'a, waaqeffataa ta'uu danda'a, ana amantaa biraa ta'uu danda'a. Hoteela keessatti galii agarsiisa. Waliigala isa caammaa xaraguu qabee hanga hoteela gurguddootitti hanga warra geejjiba irratti hojjetu akka isa raayidii hojjetan karratti qabee galii guddaa dhuunfaadhaafis ta'e mootummaadhaafis ta'e biyyattiidhaafis ta'e isa galii guddaa kennisiisatii jiru. Soortuu Ichaaloo daamaraa fi masqalli bara kanaa ayyaana araaraaf jaalalaa uummata biyya kanaaf akka ta'us hawwii gaarii qaban ibsaniiru. Ayyaanni masqalaa ayyaanni daamaraa kun nu hunda maraaf ayyaana guddinaa ayyaana badhaadhinaa akka nu ta'u hawwa.